makaroni kada ku achuma draafna khadaabnu san immoo ormin daaboma investor dhufee kophaa san daabu ummanni achi jiru parsantii 30 haa taatu 40 haa taatu amma beekta lafa amma akka qabeenyatti ilaalan wannummaan biyyatuun qabdu lafa malee wali biraan jiru beektu lafuma wanni namni qabu amma value gati fabrikaa tokko yookiin qonna tokko yoo wanni yoo jaani wanuma irra jirtu san qofa laalan lafti gati guddaa qabdi lafti gatiin isii shallagame parsantii 20 haa taatu 30 haa taatu kaapitaal waliigalaa keessaa seena abbaan investimentii fidu birri maashina nuu fida nuyi maali sheeri seenne beektu lafa kennan humna kennan beesee xiqqoo harkaa qabnu akkasuma itti seenne jechuudha. Kanaaf kaabuna asii kanallee itti deemna. Kana amma qorannoon baay'ee hojjetamuu qaba. Wanni hedduu na gaddisiisu maali beektu yeroo kanatti nu silaa kana haasa'uu qabanna. Yeroo kanatti qawwee caccabtuun wal ari'uu miti. Yeroo kanatti silaa nuyi nagaa teenya buufanne akkamitti hiyyummaa waggaa 150 amma saamicha waraabessa afaan ofirraa qabneemi. Waraabessa afaan ofirraa qabuun qofti isaanii akka dhalee dorrobuun godhu beektu. Shinnaa jala kaa'uu qabda nyaachisuu qabdaami. Amma waan lafatti jalatti irraa nuu hafte hanga hafte tana irratti wal gorsinee wal gurmeessinee hojjetannee keessaa bahu. An amma waggaan biyya kana dhufe dura kan walitti qabe daldaltoota Oromooti. Daldaltoota Oromoo walitti qabeetiin waldaa daldalaa tokko dhaaba. Imaammata keessatti rakkoon jiru akka sidii furamu waan tokko irratti warra biyya alaa wajjin akka hariiroo taatan jedhee walitti dhaabe jara isaa illee oppiidiyoon doorsifte hagammaan jaarre jartullee fayyaan qabdu sitti waa warra biyya bulchaa jirtu ka keessa jirtulleen hagamma hin toobatte malee hagamma dhugatti ibaadaa eegalle rakkoo qabda nuya ana iskeeli warri dhufne kunuunti akka ummati jara kana gargaarra ummanni achi jara wal qabaa jira Oromoo tan irraa gaqqabne illee lafa kaannee dhufne gaqqabaa jirra bakka inni lammaffaa jarri ta mootummaa geggeessu ta mootummaa ala ta waldee adda addaa jaarmee adda addaa jaaruu kana haa hojjannu jenna yoo nu dhaydaa asiinii ne kaadirii isaanii asiinii nama jara kaaniit beektu waan godhan dhugama fayyaan qaban jarri kun gara tokkotti olaaltu waraana jechuu kiyyaa miti garuu gorsuun barbaachisa maaliif basaasana jala kaaniit bakka hin jiru kanatti nama nabira dhufu namni jaalalaaf dhufaami nama yoo hojjetaa mootummaa tokko kontaali mootummaa tokko dhufe kaadireetti bilbile arra bakka san dhaqxee agarteerta maali akkami masmara walitti makaa jirta jedhaan daldalaa yoo dhufe akka waan daldalaa waan na gargaare daldalaan waan OMN gargaare waan takka na gargaare hin jiru haga gargaare san doorsisan naggaati jarrilleen amma beeyta rakkanne jarrilleen ishira firii lama keessaa qabna walee irra caala isaa jabala lammaffaan ammoo hamma jidduu kana waan dabala waan eegalanii jira jabala keessaa hamaan wachi mahaaromsa kana haa taa'ima kana qilleensitti ol deebisaa jira isaan ofitti deebisaaf qilleensitti ol deebisaa jira hattuu baay'eetu shuumamaa jira karaa argatti nama ajjeesa ka Finfinnee keessatti ol baasan baay'ee jira ka namni maqaa dha'u ka warri shawaan ixaan wajjeesaa ture namichi kuni gaallaa gadaa yeroo wajjeesaa ture jedhaniin ol deebisanii amma qoorataa akka godhanii gaa'an tokko ka ummanni arsii lafateen gurgurtaa ture jedhan amma itti gaafatamaa waan biraati karaa argeen abaarte tooma itti arraabdee biyyaa baafte angoo qaba kanaaf ummanni keenya kan naannoo saniitis kana sirriitti hubachuu qaba isinilleen immoo isaaniif tumsa godhuu qabdanii kan waan jaraa hedduun haasa'e baga wal agarree gara fuuldurallee deemnee waliin mari'annaa nagaan